Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo seenaa me seenaa warri seentan sheer godha, mata duree ilaala sheer godha. Peejii yookiin miidiyaa abbaa miidiyaa kana irratti tarkaanfii fudhachuudhaan miidiyaa isaa kana to'adhee jira. Sheer godha seenaati. Mata duree qabadhee dhufe immoo laala sheer godha seenaa sheer godha nama yaama, sheer godha nama yaama, daddafa seensisaa nama seensisa. Har'aa achirraa peejiin kun kiyya inshallah yoo rabbi jedhe seenaa nama seensisa. Mata duree kiyya immoo kan har'a qabadhee dhufe laala. Peejiin kun kiyya ta'uu tokkoffaa isin beeksisuu dhufe. Abbaan peejii kana fayyadamaa ture narraa saamee ture. Har'a kun rabbi harka kiyya deebisee jira. Kana waan ta'eef seenaa mata duree qabadhee dhufe immoo laala. Yoo nama sirrii fiddan carraallee isinii kennuu hin danda'a. Yoo nama sirrii fiddan gartanii yaada isinirraa fudhachuun hin danda'a. Yaada keessan hin bayattanii isin cufti keessan sheer godha. Samamtee jirta abbaa kiyya akkasitti of beeke. Sheer godha. Har'arraa peejiin kun miidiyaadha. Gara miidiyaa jijjiirree ittiin dalayna. Qaallichi yoo duraa miidiyaa kana isaa guddataa jiru na jalaa fudhatee maqaa ofiitti jijjiiratee ittiin akka miidiyaan kun hin guddanne gochaa ture. Sababa sanallee manatti deebi'e. Warroonni na beektan, warroonni yoo duraa miidiyaa irra na beektan wanti an dhabameef kanarraahi amma maqaa jijjiirachuu qofatuyyuu na hafa. Teknika maqaa ittiin jijjiiratan sanillee na gargaartanii miidiyicha harkaa deeffadheet maqaa jijjiirachuun garuu natti ulfaate. Teknika itti maqaa ittiin jijjiiratan na gargaartanii isin ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbaarra jirtan. Ammaan seenaa mata duree kiyya laalati. Seenaa mata dureen kiyya kan har'aa dhimma ilmaan Oromoo biyya Su'uudi Arabiyaatti dararamaa jiranii irraahi biyya san keessa maaltu jira ka jedhu waliin laallaa. Akkasuma ilmaan Oromoo Su'uudi Arabiyaatti argaman ummata akkami ka jedhu waliin laallaa. Qabsoo Oromootiif gaheen isaan qaban maali ka jedhu waliin laallaa. Oromummaa ofiitiif gaheen isaan qaban maali ka jedhu waliin laallaa. Afaanuma Oromoo an dubbadhu amma isinitti haasa'u kanaaf gaheen isaan qaban maali ka jedhu waliin laallaa. Seenaa sheer godha. Namni dhuftan sheerii qofa. Maaliif ilma namaatitti haasofna kaa? Ilma namaatitti waan haasofnuuf sheerii barbaachisa. Ilma namaa biraan gahu sagaleen tiyyatuuni nama bira yoo geette waa buufti yaa jarana. Waa buufti. Wal haa gargaarru. Waan dalaynu keessatti wal haa gargaarru, wal bira haa dhaabannu. Gara haasaa seeneen jira bar. Seeneen jira gara haasaa itti jira calqabe. Kanaaf haasofni kiyya kanarra qabadhee dhufe dhimma obboleeyyan teenna qaqqaalii qarree fi qeerroo ilmaan Su'uudi Arabiyaatti dararamaa jiran irraa dubbachuu dhufe. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo uf duuba deebi'an amma har'a wanti dhufeef uf duuba isin deebisee ilmaan Su'uudi Arabiyaa jirtu. Oromoon Su'uudi Arabiyaadha. Qeerroo fi qarreen Su'uudi Arabiyaadha. Qabsoo Oromoo keessatti gaheen isaanii maal ture ka jedhu isin yaadachiisuu dhufe ani. Maaliif namni waan bira dabre yaadanne waan keessa jirus waan itti deemaa jirus hin beeku. Isin galee kanaaf obboleeyyan keenna qaqqaalii fi gaggaariin qabsaayonni dhugaadha kan Su'uudi Arabiyaatti har'a dararamaa jiru.
gaheen isaan Oromoo biraa qaban, gaheen isaan nu biraa qaban, olman isaan ilmaan Oromoo hayyuu Oromoo biraa qaban, olman isaan olomaa Oromoo biraa qaban, olman isaan qeesii Oromoo biraa qaban, olman isaan gartee qarree fi qeerroo ilmaan Oromoo iddila addunyaa irra jiran biraa qaban haga tanaa ka jedhu. Haga tanaa ka jedhu. Kanaaf yaa obboleeyyan kiyya, ilmaan Oromoo biyya Su'uud Arabiyaa jechuun tokko nama afaan Oromoo ati har'a ittiin dubbattu kana akka inni ijji isaan banne warra eegaa turanirraahi. Seenaa isaanii isinii hima. Seenaa karaa Suud Arabiyaa kana maaltu jira? Namni karaa Suud Arabiyaa deemu kuni huma duniyaa qofa deemee dalagatee galu isinitti fakkaata. Qabsaayaadha. Wallaahi billaahi qabsaayaadha. Wallaahi billaahi arjaadha. Wallaahi billaahi hayyuudha. Namni karaa kana deemu ijoolleen har'a akkana dararamaa jirtu tuni waa meeqa argiteet wallaalan beekaa ta'eet beekan beekumsa dabalateet karaa kana deemee Suud Arabiyaa gahee achillee yoo deebi'u beekumsa horatee gala. Duniyaa qofa osoo hin taane, duniyaa qofa osoo hin taane beekumsa horatee gala. Donyi achitti arjaa ta'ee gala. Wallaalan karaa Suud Arabiyaatitti beekaa ta'ee gala. Natu isinii hima maalummaa ijoollee Suud Arabiyaa. Atiin Awurooppaa jirtus na dhageeffadhu, atiin Ameerikaa jirtus na dhageeffadhu, atiin Awustiraaliyaa jirtu iddila addunyaa, atiin biyya faranjii kam keessaa jirtu, atiin biyya kamuu jirtu na dhageeffadhu maalummaa ijoollee Suud Arabiyaa. Wallaahi bareechetin isinii hima, bareechetin isinii hima. Isinii galee warri maalummaa karaa Suud Arabiyaan beeyne bareeche isinii hima. Wallaahi karaa Suud Arabiyaa kana jechuun ijoolleen isin har'a gartanii feestaala keessatti ilaaltan tuni, hayyoonni isin har'a feestaala keessan ilaaltan tuni nama gartee afaan Oromoo nu har'a itti fayyadamnu kana jiraachisee akka inni waa tokko otoo makatin bar karaa Suud Arabiyaa kanatti akka ati mindinnoo fi baqqaa fi marqaan kaaniin gartee dachii rabbii balfitu kanaa miti. Afaan Oromoo gartee dhoqqee gootu kanaa miti. Yoo ati eshii jette hoodhu ta eshii nyaadhu siin jedhani, yoo ati baqqaa jette hoodhu ta baqqaa dhugi siin jedhani. Akkasitti afaan ufii irratti walitti qabsaayanii afaan kana jiraachisan. Waan biraa dhiisiti. Oromummaa ta'e jiraachifte ilmaan Su'uud Arabiyaa. Ay deebi'a qabsoo waggaa 5 Jawaar Mohammad godhe keessatti mee biyyumatami biyyi OM'dhaaf adda durummaadhaan ijoollee Suud Arabiyaa olitti biyya maallaqa guurte OM gumaachite jettan, biyya maallaqa guurte qabsoo Oromoo utubde jettan. Waggaa 5 Jawaar ummata hiriirsee akkasi qabsoo godhu san Jawaarin qaaman biran dhayne, Jawaar warra qaaman ka'ee bira dhaqu, qaaman ka'ee dhaqee waan ijoolleen Suud Arabiyaa namni 50 wal geettee walitti qabdu nama 500 afoo dhaabatee walitti hin qabu maallaqa. Dhugaa jirtu isinitti hima, dhugaa jirtu isinitti hima. Jawaar Mohammad qaaman nama 500 ka Awurooppaa jiru afoo dhaabatee, nama 500 ka Ameerikaa jiru, nama 5,000 ka Ameerikaa jiru afoo dhaabatee waan ijoollee 50 Suud Arabiyaa qilleensarra wal geettee OM'if gumaachituu fi qabsoo Oromootiif gumaachitu. Wallaahi namni 5,000 hin gumaachu. Ummata kanatu nu biraa jazaa dhabe, ummata kanatu nu biraa sagalee dhabe, ummata kanatu feestaala keessatti hafe. Duuti kanaa oli eessa jira? Duuti kanaa oli eessa jira? Maali ati ka Awurooppaa jirtu nama biyya ka du'u kuni bar ijoolleen tun bar jalqaba Oromiyaati isaan bar hundee jalqaba Oromiyaa. Oromiyaan jiraachuuf ijoolleen Suud Arabiyaa jiraachuu qabdi. Amantee dhiifte qabsoon Oromoo jiraachuuf ijoolleen Suud Arabiyaa jiraachuu qabdi. Ati Awurooppaa jirtu maa hiriiran baaneef gabbaatee maqaa hidhamtoota Suud Arabiyaa qeerroo fi qarree Suud Arabiyaatti dararamaa jiran jettee feestaala hidhattee maa hiriiran bayiniif ka Awurooppaa jirtu. Atiin Ameerikaa jirtu, Oromoon gartee Minisootaa jirtu ka gartee yeroo hunda waan dhufe cufaaf adda durummaadhaan gartee gabbaatee hiriira baatu ilmaan kumaatamaan
gartee biyya Suudi Arabiyaatti dararamaa jiran kuni oromummaa si biraa dhabanii muslimummaa si biraa dhabanii arjummaa si biraa dhabanii sagalee si ta'uu si biraa dhabanii maalin sirraa hafan maa gabbaatee hiriiran bayiniif oromoon idil addunyaa guutuu jirtu akkuma oromoon kun wayta du'u namni tokkochi biyyatti wayta du'u hiriira baatu namni lamaa sadi biyyatti wayta du'u hiriira baatu namni kudhan wayta hidhamu hiriira baatu ilmaan tanaa hiriira bahu maalumas nu dhoogge mee maaltu nu dhoogge kitaaba kamtu nu dhoogge mee maaluma yoo ijoollee tanaa hiriirri yoo baame akka idil addunyaatti maqaa ijoollee tanaatti hiriirri yoo baame feestaala uffannee hiriirri yoo bayame wannummaan hir'atu maaltu jira yoo dabale malee yoo nu kabaje malee yoo ummata ka alatti gartee kabaja yoo dabalanne malee kabaja nu dabalanne maali ummata biyyatti illee yoo du'u walii dhaabatu ummata alatti illee yoo du'u sagalee walii ta'u jettee addunyaan kabaja sii kenniti sihii har'a Ameerikaa jiru sihii har'a Awurooppaa jiru sihii har'a Awustiraaliyaa jiru sihii biyya guddatte maal taate jedhu kana boru bar biyyi tun si kaatee akka ijoollee tanaa si godhuu dandeetti biyya namaan abdatin duniyaa hundi isii duniyaa bar biyyi ijoolleen tun akkana keessatti dararamaa jirtu biyya gartee diiniti biyya gartee handhuura diinii islaamaa taate keessatti har'a ijoolleen tun osoo laa ilaaha illallah muhammadan rasuulallah jettu dararamaa jirti biyya yahudaa keessatti ati nagaa taateetiin hin hafta rabbumatu sittiin ka'in malee rabbumatu sittiin ka'in malee kanaaf hiriiruma ijoollee tanaa yoo baane maaltu hir'ataadha ani amma ijoollee tanaa akka idil addunyaatti yoo hiriirri bahame feestaal uffannee yoo hiriira baane hin kabajamna moo kabajaa dhabna gaafin kiyya kana naa deebisaa komantii jalatti ijoollee tanaa maqaa isaaniitiin yoo gadi baanee hiriiruma dhaabanne feestaal uffannee akka idil addunyaatti yoo hiriira jaraa dhaabanne kabajan dabalama moo kabajan nurraa hir'ata kana gaafin kiyya mee dubba barreessame kabajan nu dabalama hiriirri akka idil addunyaatti ijoollee tanaa bahamuun kabajan dabalama tanuma barreessa la kabajan nurraa hir'ata tanuma barreessame maali bar nama 1,000 lakkaa'amutu isin har'a kagartanii mana hidhaa gugurdaa jiru himaa jirtan mana hidhaa bebbeekamaa jiru malee kan wallaahi baadiyaa mara keessatti awwaalame isaa fi rabbii isaa malee namni tokko quba isan qabne ka waggaa 4-5 hidhamee jiru meeqaa kamtu jira ka wanni tokko quba isan qabne ka har'aan tana butanii achi buutan isaa dhabe meeqaa kamtu jira ammallee wanni an jedhu ammallee sagaleen yoo haasofnu yoo dubbannu warra mana hidhaa beekamtii qabu jiran qofarraa haasa'uu qabnu ijoollee gartee mana hidhaa jiraachuun isaanii mul'ate qofarraa haasa'uu qabnu namni ka mul'aterra ka dhokatee hidhame caala ka beekamerra ka dhokateetiin gartee awwaalamee hidhamee dararamaatiin jiru caala sinii gale ka du'e hoo ka beekamerra ka dhokatee du'e caala ka dhibamaa jiru ka dhibamerra ka dhibamee beekamerra ka dhokatee dhibamaa jiru caala ay deebi ka mana jiru maal keessa jira har'a wallaahi ijoolleen gabbaatee qoonqoo fudhachuudhaaf yaa Allah jedhaniit qoonqoo fudhataniit akka hin taanetti manatti deebi'an abboo ka mana jirullee hidhaa jira quba qabna obboleeyyan teennanu namni tokko ka hidhaa hin jirre hin jiru Suudi Arabiyaa keessatti ilmoon namaa takkattiin hidhaa hin jirre hin jiru ka mana jiru hidhaa jira daqiiqaa takkaaf gabbee meetira 2 deemuu hin danda'u ka hidhameeyyu ka manatti hidhame haadha ilmoo meeqatu manatti hidhamtee ilmoo ofiitiif dalagattee waa fiduu hin dandeettu gartee ilmoo gattee dalagachuu hin dandeettu ilmoo qabattee taa'uu hin dandeettu manni kiraa ay jira qoonqoon ay jira ilmoo masaniifuu gabbaatee gara qoonqoo fuutuun hin qabdu yaa jarana cinqimee qajjira jiruu ilma namaatitti hin jiru namni kenna rabbii jedha baacoo dhiisa haasofni dhuunfaan haasofnu faayidaan qabu akka idil addunyaatti labsa hiriirri haa baamu ijoollee tana yoo dhugaa ilmaan obboleeyyan teenna nu haa galtu haqa nurraa qabdi abboodheen gadda fudha bar sihii anaa ala jiru anaa gartee sihii Awurooppaa jiru
ana as Awurooppaa jiru sihii Ameerikaa jiru sihii Awustiraaliyaa jiru caalaa gaafa Jawaar Mohammad bahe ijoollee santu feestaala uffattee waan isiin taate yaadan feestaala uffattee bahuu Jawaar Mohammadiif ufiifuu qabrii jirti bahuu hayyoota kennatiif feestaala uffattee ijoollee sun akkasitti wanni jetti gammachuu ofii mul'iftee jechuu ilmaa yoo gartee qabrii keessa jirtullee gartee qabsoo ofiin dhiifname wallaahi anaafatti amma otoo biyya tana keessatti insha Allah si hidhuu miti gartee naannoo mana hidhaa si geessanii hafuuran baafattu ilma namaatiif teetiif yaaduu malee wal beeyna ijoolleen sun garuu ijoolleen suni ta ofiitiifuu qabrii jirti qabrii keessa oromummaa ofiitiif iyyiti qabrii keessa hayyuu ofiitiif iyyiti qabrii keessa afaan ofiitiif iyyiti qabrii keessa biyya ofiitiif iyyiti ati hoo maal godhaa jirta maal godhaa jiraan wallaahi nutti hanqata ilmaan Suudi Arabiyaatiif osoo sa'a 24 hiriira dhaabanne nutti hanqata osoo gartanii baatii tokko hiriira dhaabanne sa'a 24 wallaahi waan jarri gaheen jarri ilmaan Oromoo irraa qabdu ilmaan tun osoo akkana isin laaltan dararamte wallaahi dararaa jarri dararamte kanaan Oromoo bilisummaa iman arganne jara dararaa keessatti akkanan laala ilmaan Oromoo warra gartanii qabsoo Oromootiif adda durummaan mee haga am ummanni keenya Baalee gammoojjii Baaleetitti beelay ummanni keenya Booranatti beelay ka gabbaatee dalagachuun dandeenye Ustaaz Raayyaaf irratti yoo jarri gartee maallaqa hirmaattu argitamoon hin argine dhageettamoon dhageenye ummata yoo gartee haga ruhiin keessa jirtu arjummaan dhiifne ani ijoollee Suudi Arabiyaa arge ummata haga ruhiin keessa jirtu sabaa yaaduun dhiifne ijoollee Suudi Arabiyaa arge wallaahi osoo guyyaa lama jiruun sitti dabde waa'ee Oromoon dubbattu atiin Awurooppaa jirtu wal beeyna wal agarree jirra atiin Ameerikaa jirtu jiruu sitti toletu waa'ee Oromummaa si dubbisa jiruu si toltetu waa'ee lammii si dubbisa jiruu si toltetu waa'ee biyyaa si dubbisa wal beeyna dalaga maseennan ani biizidha siin jedha abboo mee namni hoyi akkana asin rakkate abboo ani biizidha dalagaadha maarrodha wallaahi gara galee sin dhagahu dhugaa isinitti hima'an garuu ilmaan Oromoo biyya Arabaa keessa jiran keessattuu ilmaan Oromoo Suudi Arabiyaa jiran keessa jiraadhe arge maalummaa isaanii tolche beeka karaatti insha Allah bakka silaa gahanii Suudi Arabiyaa gahanii dalagatanii miti ummata yoo karaa deemu garte qixxaa qorsoo fi konsoo qabu garte addaan qicate walii dabarsu sigale ummata akkanaati ijoollee akkanaattu qaqqaalii kanatuyyuu har'a sagalee dhabe kanaaf kijiba dhiisa sheeyni kijiba dhiisi qeesin kijiba dhiisi hayyuun Oromoo kijiba dhiisi qabsaa'aan Oromoo kijiba dhiisi qabsooftuun Oromoo kijiba dhiisi hiriira labsa ijoollee tana akka idil addunyaatti gadi bayi hiriira labsiif dhuunfaa wanni ati qaayitu takkaa faayidaa takkan qabu ijoollee tana qaata qaaqama ima xiinxallina qaata qaaqama qaaquun nama dhuunfaa keenya akkanatti an kophaa qaaqu hiikkaan qabnu enne irraa callifne malee ima xiinxallina hiikkaan qabu sanuu qaaqa Oromoo gajafa wanniiti gajafa warra sheekanaa Huseen gartanii gajafa yookiin warra moolida godhu aguma gartanii hadraa san irra jiru shimmisiisaa buleet yoo ganama achi gabbaa hin jiru achi gabbaanan irraa lixa jaannin ufumaafuu dhaabachuu hin danda'u waan biraa dhiisiti kana waan ta'eef gajafa akkasiisan dhiifnee ilmaan Oromoo Suudi Arabiyaa jiran ka dararamaa jiran kanaaf hiriirri akka idil addunyaatti labsamuu qaba akka idil addunyaatti ka warra biyyaatitti deebi'a warri biyyaa akka ilmaan ufii gartee wayta maallaqa irraa hajamuu fi goshootiyya asiin manni natti dhimmise goshootiyya asiin saanii tokkolleen harka uma aananirra buufadhuun qabu bada ilma kiyya kunoo ilma warra abbaa ebaluu akkas godhe gaafatanaa qofa guyyaan inni ilma ufii beeku eessa dhaqe abbaan ilmaan tana eessa dhaqe haati ilmaan tana
eessa dhaqe obboleessi ilmaan kana maal abbo innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun ummanni bara yeroo awwala koronaan dhufe san chaayinaa keessatti namni qubaan lakkaa'amutu chaayinaa jira nama qubaan lakkaa'amu chaayinaa jiruuf hiriira bayan abbootiin ilmaanii jechu hiriira bayanii dhaqanii nuu galchi jedhaniin masaraa abiyyi afoo dhaabatanii namni ilmaan isaa 1,100 lakkaa'amu akkana dararamu kuni eessa abbaa isaa jira eessa abbaa isii jirti haati akkana eessa abbaa isii jirti abbaan akkanaan dhugaa rabbii isinitti himaan maali abbaan kiyya ka gartee gabbayee har'a du'aa jiruuf dhaqee masaraa gartee hundi isaanii ganda jiranitti masaraa mootummaa dhaquu dadhaban ganda jiranitti gabbaanii iyyachuu qaban ganda jiranitti ilmaan teenya nuu galchi jechuu ni qaban mootummaa kana ijoollee tana dararaatiin hin jiru bara abboo dhugaa rabbii dubbanna gaafa mallas biyya bulchu suudiin tuni qaraara baaftee bara 2013 qaraara baaftee ilmi namaa tokkochi dhalli namaa tokkochi wanni baqataa ta'e akka asitti hin hafne jette yeroo sanitti ilaala nu qofaa miti ilmaan Itoophiyaa qofaa miti Itoophiyaa ta'an nu fixaara rabbi nurraa haa fuudhu Itoophiyaa tana isin nu hidhaara isii keessatti hidhamne akka jirutti addunyaan guutuu haa galtu jedhe addunyaa guutuu gayyaafnan maal jedhe mallas dhugaa namaa gartanii dhugaan haallu haqateen falman malee dhugaan haallu ilmi tokkochi achitti waa ta'e gumaa si gaafadha jedheen mootummaa Saudi Arabiyaati ilmi tokkochi ilma namaa tokkocharra tiisifni taa'e gumaa si gaafadha jedheen wallahi ijoolleen teenya gaccibsitee viidiyoo jira duuba deebinee viidiyoo baafnee isinii maxxansina gaccibsitee ilmaan gartee gaccibsitee poolisii tumte itti dhaabattee gartee konkolaataa poolisii daaraa goote mataa dhungatanii matarra baatanii kadhatanii maallaqa achirraa kaasee haga mana isaa gahu kafalanii fi kabajaan fuudhanii biyya galchan kuni maali mallas biyyaatti nu darare malee alatti nu dararre alatti sagalee kennan awwaalle የኔስ በፌስታል ይዞ ሄዶ ሻንጣ ይዞ ይገባል ጀዴ በር ኡማኒ ኪየ ፌስታላን በሄድ ሻንጣ ቀባቴ ጋላይ ላል በር ሞቱማን ሲገብሮን ፈተ ኦሶ ሲገብሮን ፈቱ ጭናም ዮ አሲ ጎደ ኡማሚቲ ዱጋ ቢያን ገብሮን ፈተ ጋሩ አለቲ መለስ ጉያ ተካፊስ ኢልማን ኢትዮጵያ ጉያ ተካፍ መታ ኡፊ ገድን ቀበን ቢያ አላቲቲ متى ألقبت تجرات بيتامي فرقا كنين سعود عربية متي ليبيا فرقا كنين ملس ليبيا ما مثلا ليبيا فرقا كنين وقارب بيسنتهما كانوا غرغراته موتما المان إسا غرغراته وجين قوتيو كنت لولا ديما غبار قوتي بولان إسو مرة هاي فورت علم إسا فيستال أفتير فا inni qotiyyoo biteetiin lola deemi jedhaan abiyyi hayyee qotiyyoo maallaquma isaatiin abiyyi qotiyyoo gurguree meeshaa bitee fi lolatti oofu waytuma qotiyyoo kennu san ilma kiyya naa galchi hoodhu qotiyyoo kana fudhu ilma kiyya naa galchi maa dhabamti kanaaf ilmaan Oromoo akka abbaa si yaanne akka haadha si yaaddu hin qabne illee hubadhu asirratti gaafa qabeenya qabdu malee gaafa maallaqa itti ergitu malee akka ummata siyyaan gaafa achi inni beelayee waa itti ergitu malee akka ummata si rifanne qabdu uf bari asirratti nu hin qabnu ummata wayta beela isa baafnu malee ummata wayta daara isa baafnu malee ummata ilmoomaaf nu barbaadu hin qabnu nu ilmaan Oromoo hin qabnu abbaa ilmoomaaf nu barbaadu haadha ilmoomaaf nu barbaadu argaan jiru in buka ummanni keen qonqoo teenne guduunfine qonqoo fi guduunfe wallahi amma mana hidhaa keessa hirmaataa turte ijoollee waan garaa nama nyaatu basaasoo teettee biyya namni harkarraa afaanitti jiraatutti namni beela yoo jedhu gargaarsa gooti eessa abbaa isaa dhaqe ummanni kun sagalee ofiitiin gabbayee mootummaa kana afoo kadhaabachuudhaaf kun siyaasaa miti bara
jiruu fi jireenya ilma namaati jiraachuu fi dhabamuu ilma namaati jiraachuu fi dhabamuu ilma namaati ummanni kun eessa jira hay jiraannan biyya alaa taa'anii maallaqa itti dhangalaasanii ka buqqa ijaaranii ka beela baasanii ka daara baasaa jiranii ijoolleen tun maali kun uf dhabuun hagana gahe kanaaf ummanni kenna ummata yoo beelee gartee sitti hajamu qofa ummata yoo buqqa'e sitti hajamu qofa ummata yoo rakkate rakkoof sitti boo'u malee ummata ijoolleen sun nu haa jiraattu ilmaan sun nu haa jiraattu har'a silaa gabbahanii kun siyaasaa miti bar kun siyaasaa miti siyaasan jedhamu namni 100,000 hidhame kun siyaasaa miti duguggaa sanyiiti kana waan ta'eef kana waan ta'eef ummanni kenna dadhabbina kana hin jenne qaba dadhabbina kana hin jenne qaba rabbiin ummata keenya of haa beeksisu rabbi wal nu haa beeksisu ani wanni an dhaamachuu dhufe lallaba asirraa tokko lallabnu hin barbaachisu hiriira bahuu qaba warri gartanii Awurooppaa jiru warri Ameerikaa jiru warri Awustiraaliyaa jiru biyya gugurdatte jiru hiriira bahuu qaba ijoollee tana warri hiriira bahuun isaaniif mijatu biyya kamuu haa jiraatu biyya Arabaa jiraate bakka fedhe hiriira bayaa hiriirri labsamuu qaba ijoollee tana sayin achi nama abbammaan gartee rabbi isaa laafise ol bahee asirraa wacaa nama asii haasa'e sagaleen tiyyatuni mootummaa idil addunyaa biran geettu isinuman na dhageeffata malee gartee kaanee wal kakaafnuuf haasofna malee sagaleen tiyyatuni mootummaa Ameerikaa biran geettu mootummaa gartee idil addunyaa Awustiraaliyaa mootummoota Awurooppaa kanniin biran geettu sagaleen tiyyatun geettullee wanni isaan irraa beekan hin jiru wanni gartee akka mootummaan idil addunyaa dhiibbaa ummata kanarra godhu mootummaa Suudii irratti illee godhu mootummaa keenya ka bineensa kana irratti illee akka inni godhu ka dhiibbaa fidu yoo hiriira baanee feestaala uffannee ijoollee tana bakka buunee feestaala uffannee gabbaanee idila addunyaa afutti mul'anne gaafsan sagaleen ijoollee teennaa ni dhagayama furmaata dhufa gaafsan mootummaa Suuditti illee gartee furmaata dhufa mootummaa keenya maal qabnaami furmaata itti dhufa bineensa gartee nu nyaatu kanatti illee murtii tokko dhufa yookiin haasofni feesbuukii qofaa qofti haasofni namuu gabbayee kun miidiyaa ofii guddifachuuf kun gartee yuutuubii ofii guddifachuuf mata duree godhatee ijoollee tanarraa haasa'u hiikkaa takkaan qabu dhugaa rabbii isiniin jedha wanni namni hunduu kophatti haasa'u kun biddeena ofiitirraa haasa'a malee ijoollee tanarraa haasa'aa hin jiru wanni ijoollee tanaa bu'aa buusu namuu labsiin godhamee hiriirri ijoollee tanaa bahamu akka idila addunyaatti kana wanni barbaachisu abdo na alaatullah alayka ka akkanaa kana wasaka akkanaa kanaan nu keessa jira kuna ka ilmoo namaa ka dararamaa jirturraa haasa'aa jirra badeeran har'a waa'ee siyaasaa haasa'aa jiru mee dhoqqee akkanaa kana fa'atu ilma namaa keessan lakkaahame dhoqqeen akkanaa kun udaan akkanaa kun ilma namaa keessan lakkaahameeti lakkoofsi ilma namaa asiisa miidhaqa kana waan taheef karaa gabaabaa hiriirri labsamuu qaba wanni isin dubbattan dhuunfaa yoo gabbaatan feesbuuk keessan irratti yoo barreessitan hiriirri labsamuu qaba bas hiriirri labsamuu qaba ijoollee tana akka idila addunyaatti hiriirri bahamuu qaba biyya keessaa hiriirri bahamuu qaba biyya alaatti hiriirri bahamuu qaba itti hima bilbilaa keessan haadha fi abboolee keessan obboleeyyan keessan hiriyyaa keessan itti hima kun siyaasaa miti ilmaan teenna nuu galchiin siyaasaa miti kun dirree waraanaan jirtu ijoolleen dirree waraanaan jirtu nuu galchii jechuun siyaasaa miti ni gale kana waan ta'eef haa iyyinuuf sagaleen ijoollee tanaa dhagahamuuf hiriirri haa labsamu isiniin jedha kanaaf
namni yaada dabalataa kiyyarra qabdan isinii kenna ayyee ergadha tokko tokkodha ergadha isinii kenna carraa amma isiniif kenna deemal siseesif naami dura namummaa guutii kottu dhoqqee akka keetii kanaa wajji yeroo haasofnu hin qabnu waa'ee lubbuu ilma namaa haasa'aa jirra waa'ee lubbuu ilma namaa haasa'aa jirra ergadha tokko tokkodha ergadha namni yaada dabalata yaada kiyya kana irra qabdan ergadha garuu hayyuu oromoo yaa sheeka oromoo yaa qeesii oromoo yaa gartee qabaataa oromoo yaa gartee ilmaan oromoo ka xiqqaa guddaa wallaahi gaheen ilmaan oromoo su'uud arabiyaa sirraa qaban osoo waan feete goote deebisuu hin dandeettu wallaahi deebisuu hin dandeettu jazaa ummata kanaa dagatee oromoo ani jazaa eenyu akka inni beeku jazaa ummata kanaa gatee ka eenyu akka inni beeku ani rabbumaaf dhiisa sini galee kanaaf dammaqa warri isinii ergu dafaa qabadhaa ka daddafaa qabadha warri asii isinii ergu daddafaa qabadha ay rabbiin isaanii haa birmatu maal goona nama hedduu isinii ergaa garuu isiniin seenu akkam Fada gurbaa irraa feesbuuka deeffannetu waa goggodhaa jiramu mee qabadhu sheer godhaa sagalee kana dabarsaa peejiin kuni insha Allah sagalee ummataati sheer godhaa guddisa abdi deebisi kaa qabadhu ayyee munaa qabi daddafi warri isin ergu dafaa qabadhaa ka ummannu irraa yaa'aa jira yookiin ani naasofne yookiin isin hin qabanne ayyee Ahmad deebisi qabadhu daddafi Assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salaam wa rahmatullahi akkana kuna nama akkana dafee wanni jedhu barbaanna leenca namaa galatoomi abboo leenca namaa galatoomi wallahi bakka kiyya buutee dubbatte malee ati of qofaan dubbanne nama xiqqoo sammuun dalagu bula leencummaa tana nu balleesse leencummaa tana wal badhaasuu haga dhiiftutti oromoon beeytanii bakka hin geettu shor dhugaat oromoon qabsoon silaallee tataate beeki sirratti qabsaa'uu fi walirratti qabsaa'uu malee akkatuu baante achi deemanii waa godhuu hin danda'an waan jiraatu. yaa akkasii mee amma kallatti maan gara mata duree deemnaa ani wanni har'a qabadhee dhufe haasofni dhuunfaa feesbuuk irratti haasofnu ijoollee kanaaf ummata kanaaf haa dhaabatuudhaan jalma sarare wanni ijoollee tana biyya galchu ummanni biyya gabbahuu qaba ummanni biyya alaa jiru gabbahuu qaba feestaala dachaane ala gayyaa'uu qabna kana wanni ijoollee kanaaf furmaata yeroo gabaabatti ummata kanaaf furmaata fidu kanaan ala wanni feesbuuk irraa waggaa lama kuno waa takkan argine furmaata kana mee yaada keessan anillee warruma suudii jiru san keessaa tokko cinaan hidhamee cinaanadha jira lakkoofsaan sirra ergeeniin irratti waan isaan godhan hin beeku badhaaneedha isaan sirra ergaa ture hin dide ayyee dalagaa kana ifa galaadha waan beekamaadha
amma wanni an jechoo barbaadu tana dura peejii kiyya jala gaseentee laaluu dandeetta. Haydariin hin beekta. Haydarii fi Abu Maazin ka Ameerikaa yeroo tokko dhuftee beedruuma bakka lafa jala qaban. Siimaa dhageeffatu waan qajeela beekamaa ta'e tokko. Dhufanii hidhanii jennaan mucaan ka Abu Maazin ka Ameerikaatti argisiise paaspoortii. Wallahi qasaman billahi hin sagaddeef yoo jarri sigaaraa dhugaa dhuftee dawaa itti godhe mucaan Abu Maazin. Maalisi warra kaadimeen harameeniiti warra harama eegu akkamitti shiishaa dhugdan jennaan nama gurraachaa beeki ammaa miti. Isarraa dawaa fudhattee dura Itoophiyaa jettee fiidde. Rabbiin guddaa kana waan dubbadheef qabaa yeroo biraa. Rabbiin guddaan ol ta'e eenyu jennaan ummata Suudiiti. Ameerikaa. Ameerika hin beekna kan. Oona jiraadhu wallah. Dhibbarra beekna dhibba. Suudi Arabiyaa Ameerikaadha. Ameerikaa fuuldura imbaasii jaraa dhaabadhaa hiriira baha jedhaa ture obboleessa kiyya. Abu Mu'aaz yoo jiraate ragaa kanan maa dubbatu. Nama gurraacha ta'ee sababa wannoo kaardii achii qabuuf jecha dawaa itti godhe jarata. Raayyaan gaafa asii hidhamteennaan ganda rasuulaatti hidhame jedhee alayhi salaatu wassalaam. Sallallahu alayhi wasallam. Wallahi sunamma hin jirtu. Wallahi reeffaa fi jira walii hidhamaa jira. Amma yoo rabbi ilmaan Oromoo kenna warri ala jiruu fi warri bakka fedhellee jiraatu. Waan biraa dhiisu sheekolee fi qeesii fi biyya keenna maalii ka jinni illee eenyu haa ta'u mootummaa eegarillee haa ta'u. Jechi ati duratti jette ummataan gaa Jawaar labsii kana haa labsu. Jawaar Muhammad inni hidhaan guddaan ilmaan Oromoo dararaa guddaa keessa jirtu warra biyyatti dhiinni isaanii lola'e caalaa warra asii tortoraa jiru. Jismi isaa tortoraa jira. Obboleeyyan tiyya waan biraan godhina. Labsii kana labsaa warri danda'uu qabdan, warri dandeettii qabdan, warri biyya biraa jirtan. Nu cinaan hidhamnee cinaan hidhaa keessa jirra. Obboleessa kiyya makiinaatti afoo marsan amma. Sigalee. Kanaaf nuti akkas godhuu hin dandeenyu gadi bayaa. Bakka jirtanitti hiriira labsa. Jawaar Hamzaa Booranaan hin galateeffadha. Dhibba irra deebi'ee. Jawaar Muhammad labsii kana labsee deebii atamma jette kana waan atamma dura dubbatte kana gadi ba'ee akka hiriira baangoosisutu kana qofatu furmaata. Furmaata yoo Oromooti godhuu danda'a. Waan nama nama sagal nama 10 ergine jedhanii mootummaan erge jedha sun kijiba rabbi jibba. Kijiba ina obboleessa kiyya. Hin sobamina. Kadeeme kun cufti mootummaadha. Marraa takkaa miti marraa 3-4 ergame hin beekna. Achi jirta hin beekta. Nu asii isin hordofna halkanii guyyaa ol baanee maal godha sila qilleensatti haasa'uu malee haasofni kiikuun maal godha deem. Afaan qabadhee taa'ee keessumaan rabbii kiyyatti booyaa jira. Siigalee malee yeroo meeqa mootummaan nama erga jedhaniitiin kijibuma warra maallaqa qabu keessaa galchanii ijoolleen fe'an ta'anii akkanumatti qumaarii taphataa jiran. Ani osoo abbaan fedhe deeme dhagayaan si hima sheekolee keessaa namni ani itti amanu ustaaz Raayyaadha. Dhugaa rabbii si hima na dhaqas. Osoo ustaaz Raayyaan ka'ee dhaqee ani ittiin quufu. Wanni ummata kanaaf furmaata godhu ummanni guutuun bakka takka gabba'uudha bas. Yoo kana mootummaan kun biyya keessa raafamuu qaba ijoollee tanaan. Bas maal abbooma bar qabsoon biyyi yoo namni jiraate bar biyyaaf qabsoofna. Oromiyaan maal goote eega ilmi namaa gartee akkana gabbee 100 dachii tanarraa dhabame. Kuma 100 eega dachii tanarraa namni maan dhabame. Maal goote Oromiyaan ati soitu tamaal. Oromoon ati soitu kamaal. Ila gabaabduu yoo deebise. Isinii warra Awurooppaa jiru yookaan Ameerikaa jirurra namni qabsoo guddaa ittiin taphate Jawaarii waliin jibbitanuu jaalattanuu ilmaan Oromoo Suudi Arabiyaati. Wallahi dhaga'iima. Mootummaan dhibbatti qabsoon hadhooftuu akka jiru waan beekuuf irratti dalagame. Ila waan dheengadda namichi gaafa nuwo goobanaa biyyeen gartee jannataan rabbi isaa qananiisu gaafa achirra dubbatu dhageetteemi. Anaan eegalanii, anaan qalanii, anaan xumuraman jedhe. Abboo hajii galanii. Akkas. Numaan nu qalanii kaakaleen coobaatii nama maalii jettanii isin asii olii ooftan abbaan fedhe yoo dhufe anaan mallee amanaan jiru.
amma le dubbi bar alaa jira waan ta'eef amma le dubbi leencoon keessa jiru leencoo faa erganiiti ijoollee namni ergamee manguddoon ergamte ijoollee baaliin ergamee jedhan leencoo faa ergamaa bar ka ergamu leencoo faa amma dhagee obboleessi kiyya isin himaan dubbii duratti warra gajafa harkatu muusani dubbiin gila mammaa hagasuma amma wanni an siimuu barbaade maali beeyta waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa reef kophaa dubbadhe amma sirra dubbadha waan dogongoree na qabi achi jirtaa fi miti afaan Oromoo kana ijoolleen Suudi Arabiyaa akka jiraatu goote mongoon goote qabsoo dhiisi maallaqallee lafa kaay warra waggaa 10 wayi as keessa jiru goote afaan Oromoo kana wallahi barsiisaa yuunivarsiitii jiru caala ilmaan karaa Suudi Arabiyaa dhuftetu afaan Oromoo kana jiraachise wallahi itti allafa'an maaliif hin arge dhaqee arge dogongortee afaan Oromootitti afaan Amaara mee ijoollee Suudi Arabiyaa jirtu bakka eshi maarro jettu mee asnaayini mee ammumatan hin jiru keessattuu waggaa 7 dura yoo ati nyaadhu siin jedhan bakka yoo ati tawa bakka tana nyaadhu ka siin jedhan tuni maali dubbiin tuni bakka tanatti hin deebi'iniidha hin galuufi ila afaan Oromoo kana afaan Oromooti isin inila tamamee nagaye bakka yoo ati tawa bakka tana nyaadhu ka tun si geette hodhu ta bakka tana nyaadhu siin jedhan jiraat akkay godhi jedhan eshii hin godha hodhu kaame bishaan kana ta eshii tana dhugiiti eshii tana irra dhugi deemsiin jedhan agarte barsiisa yuunivarsiitii jiru yuunivarsiitii barsiisan afaan Oromoo barsiisu jecha akkanatti isin eeku afaan Oromoo barsiisa dhaabateen gabatee irra barreessa bakka xumurtanii siin jedha bakka dhaaba barreeffama dhaaba bakka siin jedha ofii afaan Oromoo barsiisaa jira tole iyyuu hin beeku guyyaa takkaan argine ga'ee dhaaban hin jirtu ay gara galee afaan Oromoo barsiisaa bakka dhaaba barreeffama jedha insaafina dhaaba jedha insaafina afaan Oromoo barsiisaa jira ofiidhaan waan barsiisan afaan Oromoo Oromiyaa keessatti hin barsiifne ijoolleen Suudi Arabiyaa nama barsiifte afaan ani waan ofii kiyyaa argeef namni natti himeetii miti jiraadhe arge deemee arge jiraat malee kanaaf huma kamiinuu aadaa sirna Oromoo taate barabboo ijoolleen Suudi Arabiyaa ummanni karaa Suudi Arabiyaatiif kunoo biyyarraa kaasee Sumaalee tana keessa kutee Jibuutii tana keessa kutee dhufu sirna Oromummaa sirna aadaa fi seenaa ofii bar inshallah osoo amma kaasila Awurooppaan kun hin qabdi'an wallahi kaasila Ameerikaan tun hin qabdi'an hayyuu fidanii bira gatteessisan ijoollee Suudi Arabiyaati jecha laman deebisu sirna yoo gadi taa'ame biyyatti hin beeku biyyatti wallaale karaa kanatti barata funya'ura karaa kanatti afaan ofii qulqulluu haasaya funya'ura karaa kanatti sirna barsiisan funya'ura yoo waa balleesse sirnaan adabama akka nama gosa ofii keessa jiruutti tuni aadaa karaa Suudii jirtu miti hinki jibee wanti na qabi waan jiraat akka yoo dogongortee maalaanillee hayyoota as keessa jiraanii amma wanni an dhaamachoo qabu irraa sii bu'aa dhiifamallee narraa ta'e na of kolchi silaa waan namaaf oo deemanii hin dubbatanii beektaa waan silaa xumuramu xumurte sigalee kanaafi wanni guddaan sanuma akka kiyyattan ammaaf Oromoo jedheesi wajjiin haasaa malee gaafa Hacaaluu ajjeesanii Jawaar Mohammad faa hidha guuran Oromummaan tun nattaaftu jedhee miidiyaa irratti dubbadhe kana akka nama shaadaa qabadhutti yoo Oromoo wal taate ganaa shaadaa naa qabsiisanii Jawaar hin bira ga'an amma naafatillee waan eenyu OMN irra haa ta'u miidiyaa fedhe haa ta'u ka eegaa jirru Jawaar labsii tana qofaan gadi ba'u Hamza Booranaa akka Oromoon taatu dheengadda akkasiin itti jirtu beeki dhalaan woo safuu cabsees naaf kolchaasiniin jedhe dubartiin teenna timmintoorratti ila nama waan raradhee taa'u negatiifa 2 yookiin 3 irra jira qorri yeroo ammaa kana sigalee waan nama raradhee taa'u laal ufitti raree garuu feestaala saniin achi keessa taa'aa jiran sigalee achirra dhalaa jirti dubartiin teenna
sabiyyi ani akka kiyyatti cinaana bira cinaani dhamee cinaan amma sitti haasa'an. Ana mataa kiyya maatii kiyya narraa galchanii. Sana qofaa miti nama obboleettii tiyya taadha sabiyyi wajjin achi keessa teettu jira mana ufii kiyyaa galuu na biraa gabbaatee baatii 5 xumurtee jiru. Daa'ima duuddu waggaa takkaa waliin. Nama gurguddaa akkasii tortoruu fi dubartii fi daa'imman didiqqoo sana obboleessa kiyya bira fudhumee ollaali. Akkamta atii fi anaan jabaan akkana kuyyoo tortoru. Sabiyyiin akkama akka taatu nama silaa sammuu qabu akkas. Waan biraa waan odeessan dhiisaa. Siigalee waan odoo nama jiru taatee bardeen gadda gaafa nu'oo goobanaa du'essan silaa achirratti u'uu jettee iyyiti turte bara. Kana bar. Kana bar. Achirratti u'uu nu qaqqaba gaafuma ofiifuu ol geetti waan biraa dhiisi. Na qaqqaba gaafa san jetti turte. Namni sila rakkoo ofillee karakkate ka wal dhabe gaafa du'a araarsan. Karakkoon itti hammaatte gaafa du'aan rakkoo isaa dubbatan. Sigale sila amma guyyaa dhugaa rabbii jette guyyaa nuwoon amrii ta'ee namni bakka hunda akkasii wal gahe san hayyuu tokkocha waa'ee ijoollee tanaa dubbatu dhabame. Nama tokkocha sagalee ol fuudhee waa'ee maaliree sammuu namaa keessa hin jiru. Ummanni biyyaa sin jedhan obboleessa kiyya gaafa rakkate qofa gaafa buqqa'e qofa maallaqa biyya Arabaa irraa biyya Awurooppaa Awustiraaliyaa Ameerikaa irraa eega obboleessoo gartee gaafa rakkatan qofa gaafa buqqa'an qofa obboleessoo ka isaa sammuu keessaa si qaban. Gaafa gartee akka dheengadda Jawaar bahe ila si dhiifama afaanitti illee si qabe. Gammachuun ummanni Awurooppaa irraa ta'u biyya keessaa haa ta'u gammachuu dabarfaturra ijoollee feestaala uffattee achi keessaa. Akkas gammadde santu na gammachiisa. La ilaha illa. Wallahi ana matanaa doodo. Oromummaan tiyya ta'u ofirraa an mulqe jedhutu akka waa yeroo sannaa deebitee takkatti bulu. Kanaaf Oromoo waan biraa hin godhina. Jawaar Mahammad biraan gayaa odoo nama qullaa baafatee dhaabatu taate nama 200 nama 100 meeqan laala. Sigalee waan haqaa. Amma gariin. Jawaar gadi ba'uu deema yoo gadi ba'e waan biraatiin akka gadi hin baane tana sheer godhaa biraan nagaa. Wanni nu jawaar irraa barbaannu dhagaye abbaa kiyya. Amma ani yoo xiqqaate sa'a walakkaa ol asirra jira. Siigalee? Haasaya namni biraa sa'a sadi haasa'urra abbaan fedhe hayyuun fedhe sa'a sadi haasa'urra Jawaariin sarara lama qofa. Ijoollee Suudi Arabiyaatiif sagalee haa taanu. Assalaamu alaikum. Tanuma bas. Tana qofa bare. Ijoollee Suudi Arabiyaatiif sagalee haa taanu. Dhumate rabbitu isaa laaffise rabbitu isaa gartee dhagaa fi muka isaa daayise. Salaamu alaikum ijoollee Suudi Arabiyaatiif sagalee haa taanu. Tana qofa bar jechi Jawaar jedhu. Barreeffamaan sagalee ol bayeetii miti. Sararri lama gaha. Sarara lamaan eessaa gaa'ila. Sagalee ijoollee Suudi Arabiyaatiif sagalee haa taanu. Ummata keenya ka Suudi Arabiyaa jiru sagalee haa taanu. Salaamu alaikum. Ka kaaba jiru ka kibba jiru ka biyya jiru ka gartee dachii jiru ka samii jiru. Dhumate wali qabamee jira. Hujitti gadi ba'uu qofa. Hooggana namni. Sigale? Mataa yoo tuqan. Taana. Mataan kennatu utubaan sibiilaa ta Oromoo utubaan isiin qabdu. Isa jennee waan amannu. Tana hin barbaanne Jawaar. Jawaar hadha namni si sochoose Jawaar kana Jawaar namni godhe OMN goosise eenyullee beekaadha akkuma dura siin jedhe eenyufillee ifa galaadha. Kana obboleessoo kataa biyya keessaa bar waan Tigiree tana dura nu fixaa turte Tigiroo warra tanaan dura Abbaas Xaayyee waliin nu fixaa ture san odoo inni mataan isaa dhufee as wanna godhe wallahi ilmaan Oromoo itti allafaa akkas hin gootu seeraatti dura jette fiituqa nama isaa harkarra qabee ka'ee isa Oromoomsu malee warra isa qaluun sigalee akkas. Kanaaf Oromoon bakka jirtanii waan biraan godhinnaa labsii atamma dubbatte san si jajjabeessuu dhufe naa jiraat. Akkas. Tanarratti dubbadha. Tanarratti dubbii dheeressuu fi kaan baanii kaan buusuun kanaa miti dubbiin. Dubbiin hayyuun sheeyni dhugaadhaan ijoollee tanaaf quuqame. Hayyuun dhugaa ijoollee tanaaf quuqamu. Qabsaan dhugaa ijoollee tanaaf quuqamu. Wallahi namni hiriirri akka ba'u gabbahee hin dubbanne ijoollee tanarraa dubbachuu irra haa callisuyyuu. Bas hiriira akka idil addunyaatti hiriiratu barbaachisa bas. Namni guutuun gabbahee maaliif hiriira jechuun maal jechuudha? Bar hiriira jechuun aalanni silaa jiru biyya sanii guutuun
ummata kana sagalee ta'uu jechuun bakka takkatti yeroo wal fakkaatu guyyaa wal fakkaatutti. Yookiin waan guddaa isinitti hin fudhatu feetan sa'aan takka isiniif gaadha. Yookiin bas yookiin hiikkaan qabu wanni dhuunfa irratti haasofnu anaafatti amma haasofne fixanne deemne kuunillee dhufe haasaa fixate deeme namni isa dhaga'u hin jiru. Hiriirri kuni maali? Wanni faayidaa hiriira kana amma anaafatti afaan Oromootiin haasaa jirra. Amma hiriira yoo baane fakkeenya biyyaan jiru kana keessatti yoo ijoollee tanaa hiriira baane afaan biyya kanaatiin sarara lamallee haa ta'u rakkoo ijoollee tanaa ibsina. Mootummaa bira ga'e moongeen sigalee taaka jedhu guutuu addunyaa irratti afaan addunyaan beektuun rakkina ijoollee tanaa qaamallee gabbaanee feestaala uffannee dhaabanne addunyaa guutuu afoo dhaabanne gabbaanee tokko qaamaan walitti dhufuun keenya rakkina isaanii ibsa. Lama afaan addunyaan beektuun biyya jirrutti akka biyyi afaan beektutti itti ibsina. Kana malee waggaa lama guutuu haasa'ame maaltu isinii siqe wanni takka hin jiru. Waan nutti jabaate malee tuttuqqaan jette Oromoon duraa mammaatti. Yoo hammeessite malee waan fiddu. Nuun nutti tuttuqanii akkasitti gartee obboleessa kiyya ilmaan Oromoo kaachi keessa jirutti jabaate. Sababa namni tokko lama argutti itti jabaate malee wanni siqe waa diqqoon takkas hin jiru. Akkasii obboleessa kiyya galatoomii guyyaalleen jum'aadha. Rabbiin immoo obboleeyyan teennaa haa birmatu. Rabbiin dhugaa Rabbiin ifaajee isaanii haa birmatu. Rabbiin quuqama sabaa isaan saba ofiitiif biyya ofiitiif qabanii isaanii haa birmatu. Rabbiin isaanii gartee beela baasee dheebotaa dheebuu baasee daara baasee isaanii haa birmatu. Isin hunda keessanii haa birmatu. Wallahi isin hunda keessanii hundi keessan ati har'a hidhaa jirta mataan kee maaliif namni hin beeka jiraadhe biyya isaa illee jiraadhe arge an nagaa an buluuf ollaan kiyya nagaa naa bulu jedhe. Otoo obboleettiin teessi biraa dheebotu osoo obboleessi keessi biraa dheebotu osoo ollaan keessi bira rakkatu sammuu tantuu jiruu si jiraata. Osoo waan feete nyaatte osoo waan feete dhuyde sitti hin goru. Sigalee. Kanaaf akkasii obboleessa kiyya jabaadhu. Qixxaa bitadha jettee biyya kana waadhaa bitanii in bitadha jedhe qixxaasa wajjin bakka kana bu'ee isin barmaanii amma duratti koomentii kee jala ta'e eessa akka ta'e hin beeku nama 50 ta'u jedha. Yoo diqqaate nama 100 ol nama 70 dhibbaan dhibba beeka. Sundiisi waan ile dhagay ile waan ummata akkana ummata gartee uf dagatee gartee bar amma kun nama duniyaa tanarra hin jiru bar jiraa du'aadha kun amma nama osoo jiru du'e namni gartee bakka kana dhufee baacu namni bakka kana dhufee kolfu namni bakka kana yoo diinummaa fedhe dhaaba fedhe yoo deeggan diinummaa fedhe yoo siin qabaate bakka kana dhufee baacu sihii waan kana haasa'u dhufee waan biraa dubbatu sun nama osoo jiru awwaalame nama osoo jiru du'e. Nama anaaf si iyyuu hin taane nama guddaa ta'ee ganama kana. Wallahi billahi nama lama sadii asitti deebee jira. Hattuun biyya keenyatti hatu bara. Wallahi yoo dhufe biyya kana deebee rakkataa gargaara waan si ajaa'iba. Hattuun biyyatti hatu biyya kana yoo dhufe nama gargaara rakkataa gargaara. Nama guddaa ta'ee nama areenni ta'e na anaaf si ol ta'e gadi bahee lama sadii asitti deebitee dhabame si haa godhani ka bishaanii naqan jedhe wallahi miidiyaa maaliiti. Na gubee na dhiisuu didi. Sigalee nama mataan cufame. Akka godhan hin qabani. Kana waliin Oromoon nama qabna yookiin ammoo maal jedhan herreega keessa jira. Silaa wanni godhan hin jiru. Kanaaf warri waan hin taane haasoftan ofii dhadhamtanii takka ammoo irra geettanii hin argini akkanatti itti gamtanii Rabbi sodaadha. Nama hujjaaja keessan gargaaraa ture. Nama inshaallah ka warra biyya nu saamu akka dura isin hin jedhe gargaaraa ture malee nama kiristaanaa Musliima maali jedhee addaan hin qoonne gargaaraa ture malee ilmaan Oromoo taas jirtu. Kanaaf warri waan akkasiitti gamtan uf qusadhaa Rabbi sodaadhaa isiniin jedhaa naa jiraadhu galatoomi fayyaa. Ayyee galatoomi atillee buleessa kiyya naa biraati mee carraa gabaabaa kennee irraa ba'anillee guyyaan jum'aadha. Saani du'aa ima jabaadhu waalaikum salaam walit deebina inshaallah. Hayyee ilmaan Oromoo namoonni hedduun ergataa turtanii dhiifama dubbiin namaan deemti beeytanii dubbitu namaan deema nuuf folchaa hayyee mee nama tokko kenneet irraa baya nama tokko kennee irraa baya
ammoo teeknika itti maqaa peejii kanaa jijjiiradhuun illee keessan naa erga. Peejii kiyya alhamdulillah itti hooyadhee jira. Garuu maqaa qofa akka itti jijjiiradhu keessan naa ergitanii. Dafaa qabadhaa kan namni isinii ergu dafaa qabadhaa. Guyyaan jum'aamee deemnee salaannee rabbiin kadhanna insha Allah. Hayyee hin jiru. Hin jiru namni amma ergeef. Mayraan hin jirtu. Okay. Culullee mucaa viidiyoon keen dhufne. Viidiyoon keen dhufne culullee. Abduu Usmaanillee viidiyoon keenaan dhufne. Okay. Dafaa qabadhaa hayyee. Hinaba dafii qabi. Warri isinii ergu daddafaa qabaa deebisaa akka reefe obboleessi kenna dafee qab godhetti. Qab godhaa qilleensa irratti malee wanni jettanii hin taa'inaa ka. Caal jettanii taa'uun shaansii nama biraa cufsiisa. Okay. Hayyee namni biraa eenyu ka ergataa jiru Abu Umar Nayyib Muhammad Nuri Shimee Abu Umar Allah Abu Umar sorry Abu Umariin keessaa baase teeknishaala deebise Abu Umariin tasa keessaa baase. Hayyee hayyee qabataan jirtanii kanaaf ani amma dubbii gabaabaa inshallah walitti deebinaa yoo rabbi jedhe walitti deebinaa wanti isin irratti lallabuu qabdan namni gabbaatanii lallabdan cufti waa'ee gartanii sagaleen ummata kana hiriiran ta'uu qaba akka idil addunyaatti biyya keessallee hiriirri bahamuu qaba akka idil addunyaattis hiriirri bahamuu qaba. Isinii galee yoo kanan tahin hiikaan hin jiru. Culullee viidiyoon keenyaa dhufaa hin jiru. Culullee mucaa sanyii jawwee viidiyoo keen agarree hayyee Faaxuma falmata hayyee obboleeyyan kiyya inshallah walitti deebinaa ammaani mee Heydar qabadhu mee Heydar Yaasin dafii qabadhu Heydar Yaasin irra hin jirtu moo Heydar Yaasin Najib viidiyoon keen jiru ready viidiyoon keen jiru ready viidiyoon keen jiru ifam Mayraa si ergee ture qeerroo Arsii hayyee jabaadhaa rabbiin gartee ijoollee teenna wajji haa jiraatu obboleeyyan keenna wajji rabbiin nu haa jiraatu insha Allah walitti deebina
yoo rabbi irraa taate